Jira jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanaala Isaaq Ibraahim har'aan tan immoo barnoota isa duraarraa baay'ee adda ta'e kan namni baay'een itti rakkatu tokko isinii qabadee dhiyaadhe. Barnoota har'aa keessatti akkaataa teelegiraama keessan yeroo banattan isiniif banamuu didee yeroo ammaan kana keessattuu biyyoota Afrikaa keessatti baay'ee rakkisaa ta'ee kaffaltii kaffalaa qarshii 18 kaffalaa isiniin jedhu akkasumas kaffaltii isaa kan isin rakkisuuf SMS isin erguu diduudhaan haala kanaan kan isin rakkisu amma formaata isaa wajjin ilaalla. Steppiidhaan isitti argisiisa viidiyoo kana hanga xumuraatii daawwadhaa. Namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan yoo jiraatan subscribe gochuun eegala viidiyoo kanas like godhaa isiniin jedha. Kanaaf kan jalqaba irratti steppiidhaan isinitti argisiisu hunda tokko tokkoon ilaaluudha qabdan jechuudha. Jalqaba maal gootanii Play Store keessan bira deemtanii Play Store keessan irra galtanii jechuudha. Waan an search godhu kana search gootan jechuudha. Telegram bira deemtanii Telegram X jettanii search gootu isa kana jechaadha. Search ni gootu jechuudha. Yeroo search gootan haala kana isin dhufaa install jettaniiti download godhattan jechuudha gara bilbila keessaniitti. Hanga inni download isiniif ta'uuf immoo Telegrama keessan isa bilbila keessan irra jiru isa kana bilbila keessan irra balleessuudha qabdanii. Isa kana delete gootaniiti Play Store bira deemtanii ammas search gootu jechuudha. Telegrama biraa buufattu jechuudha. Kunoo isa kana ni buufattu jechuudha. Telegrama kanneen lamaanii ni buufattu jechuudha. Kunoo amma naaf xumuraatee jira jechuudha. Telegram X kiyya gadi naaf bu'aatii jira jechuudha. Sana booda maal goonaa Telegram X kenna sana ni bannaa jechaadha. Step isaa yoo hordoftan homaa isin dhibu akkana gara fuulduratti ooftanii jechaadha. Start messaging tan jettu jirti isii tanarratti kilik gootu jechuudha. Sana booda lakkoofsa bilbilaa keessan asitti barreessitu. Step isaa yoo hordoftan haalaan dhibban dalagaa jechuudha. Sana booda continue jettanii X tan ottanii itti fuftu jechuudha. San booda maal gootanii as keessaa isa kana keessaa baataniiti Chrome bira deemtan jechuudha. Chrome keessan bira deemtaniiti websaayitii an search godhu kana search gochuu qabdu jechuudha. As biratti iddoo search baarii kanatti maal jettanii barreessitanii Chrome keessan bira dhaqxanii Tele Messenger Proxy jettanii barreessitu. Tele Messenger Proxy haala kanaan ni katabdu jechuudha. Search baarii keessan irra tuqattu. San booda isa jalqaba irratti isinii dhufu kana jechuudha. Isa kana kilik irratti gootu jechuudha. Haala kanaan isinii dhufa. Tokko ni filattu. Anamma Jarmanii kanaa filadhu. Jarman kan jedhu kanatti kilik haa godhu. San booda erga haala kanaan na dhufee as biratti haala kanaan na dhufa connect jedhaan jechuudha. Iddoo kana tuqe connect jedhaani okay jedhaan jechaadha. Sana booda gara Telegram kana na fudhata. Telegram X kana na fudhata. Irratti kilik godha just irratti ni tuqa jechuudha. Sana booda as biratti enable jedhaani amma email kiyyaa asirratti barreeffadha jechuudha. Email kiyyaa ni barreeffadha. Erga barreeffadhee continue jedhaan jechuudha. Isa kana tuqe jechuudha. Amma koodiin email account kiyya keessatti naaf seena. Gmail account kiyya keessa seenee fudhadha jechaadha. Gmail kiyya keessatti naaf dhufa kilik irratti godha. Kunoo Telegramiin naaf dhufee jira jechuudha. Koodiin naaf ergameeti jira. 91 82 57 91 82 57 sana booda continue jedhaani. Koodiin lakkoofsa kiyya irratti amma naaf bilbilamaa jechaadha. Kunoo naaf bilbilameeti jira. Bilbila alaatirraa naaf bilbilamee jechuudha. Ni kaasa. Kunoo naaf galee jira jechuudha. 71009 kunoo maqaa kiyya itti barreeffadha. Maqaa kiyya ni barreeffadha. Kunoo naaf barreesseeti jira. Sana booda continue jedhaan jechaadha. Agree continue. Kunoo amma inni kun banamee jira. Amma hin xumuramne na eegaa ammas ni hafa jechuudha. Kana booda as keessaa ni baatu Telegrama isa normaalii sana bantu jechuudha. Isa kana bantu. Isa kana ni bantu. Isa kana bantanii jechuudha. Bilbila keessan amma asirratti barreeffattu. Itoophiyaa godhaa kana jechaadha ni filadha. Itoophiyaa irratti kilik godhadha. Lakkoofsa kiyya ni galcha. Kunoo amma continue jedhaan jechaadha. Ni ilaaltu akkamitti akkanaaf banu. Continue jedhaan jechaadha. Odoo isin ilaaltan naaf bana dongora tokko osoo hin qabaanne jechaadha. Kunoo koodiin Telegrama sanarratti naaf ergame jechuudha. 60 ni barreessa jechuudha. 6990 kunoo naaf banameeti jira. 100% Telegramni kiyya haala argitan kana dhibbatti naaf banamee jechuudha. Kunoo isa amma argitan kana Telegramni waa haala kanaan naaf banamee jira. Dhibbatti banadhee jira jechuudha. Namoonni isiniif hin galle yoo jiraate isinii banuu danda'anii koodii naaf ergitanii jechuudha. Isinitti himaa haala kamiin akka banattan wajjin ilaaluu dandeenya. Dhibbatti ni bana jechuudha. Kunoo Telegrama banadheeti jira. Even an akkaawuntii 3 hin banadhee asirraa banadhee jechuudha. Telegrama asirratti 3 hin banadhee akkaawuntii 3 hin qaba as biraati. Kunoo as bira yoo tuqxan akkuma argitanitti kun kiyyaa kun hundi isaa kiyyaa jechuudha. Haala kanaan haala salphaadhaan Telegrama keessan banachuu dandeessanii ni hojjeta. Koomentii irratti na didee jettanii warri jirtan yoo jiraatan koomentii irratti na barreessaa. Kanarraaf jenne kanuma horaa bulaa deebanaa guddaa isin jaaladha.